biyya tanatti akkuma beekamu dubbiin dhiiraa hin dhagamu, dubbii dhalaatiin dhagama. Warra biyyaa ittiin bilbilaa waan isaanis naan jedhan eessuma dubbisi. Obboleessummaa ta'eetiin. Fayyaa. Bitta. Mana arabaa. Ifiifis hin deebitu ijoollee tanas biyya galfachuu hin danda'u dubbiin mootummaa bira dhiyaate akkaataan ijoollee karaa biyyaa galfadhu siraan dhiiftee bareeda ture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota maatii chaanela yaaddoo sabaa jirra jirtu nageenyi keessan badhaadhaa salamtaan keenya kan onneerraa burqee bakka jirtanitti isin biraa geessu isiniin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakam fayyaa jirta. Assalamualaikum wabarakatuh. Yakam fayyaa jirta. Dachaane dhufnee jirra. Maaliif deebitanii dhuftanii jechuu keessa hin oolamu. Daawwattoonni hordoftoonni keenya hedduu koomentii jalatti naa barreessitanii YouTube dhiisi malee yaartii ta'e hin dhiisinii naan jechaa jirtanii. Isinillee galatoomaadhaa isin jaalannaa Oromoo teenya. Akkuma ani garaan dura dubbadde hojii YouTube naaf caalu yoon harkadhe nan dhiisaa warra biyya jiru dubbisuuf deema. Erga walitti dhufne waggaa 7 lakkoofsifnee jirra. Salphuma kanatti addaan ba'uun hin jiru. Warri biyyaa suni anaan quba qabanisi. Amma warra biyyatti bilbileetiin intalti ta'e akkana nu godhaa jirti. Gocha ta'an irratti raawwataa jirti. Ijoollee keessaa deemteet warra Araba galtee achumarraa ijoollee tanallee fuutee gara biyyaa hin deeffattu naan jechaa jirti. Kanaafuu intala ta'e tana maaliin gochuu qabaa jedheetiin isaan gaafachuudhaaf deema. Obboleessi tokkicha qofa qabdi. Eeggadda maallaqa ergeetiif hin ture. Isatti himne ammaan tanaan itti himasanillee maallaqa akkasiitii fuudhii kaardii itti guutii isittiin bilbilii waan kaanes akkasumatti wahiin goggoradhuun jedhanii. Daawwattoota hordoftoota keenya ifiifis hin deebitu ijoollee tanas biyya galfachuu hin danda'u dubbiin mootummaa bira dhiyaate galfachuus hin danda'u jechuudha. Rakkoo guddaa keessa na galchitee jechuudha. Dubbii balleessitee jirti. Ijoollee gara biyyaa hin galchines na gootee jirti. Wanni kun baay'ee rakkoodha. Biyya tanatti akkuma beekamu dubbiin dhiiraa hin dhagamu, dubbii dhalaatiin dhagama. Kanaafuu warra biyyaa ittiin bilbilaa waan isaanis naan jedhan yoo akkuma isaanii akkuma isii kana naan jedhan irraa kan dhageenyu ta'a. Kanaafuu nu faana turaa daawwattoota hordoftoota keenyaa isin jenna. Kottu baba kottu nu. Kun lakkoofsi kana maal jedhaa? Muhammad Jibroo jedha. Hai baba, kabine. Halo? Assalamualaikum. Fayyaa alhamdulillah. Kami ganti nagaa. Ana bar Mustafa da. Oye. Fayyaa mi? Jirtu? Nagaa alhamdulillah isino. Bareeda dhaga. Akkamiree? Imoon teessanillee hin cufaa turte? Akkana wayiin sin jechuu barbaade? Saadaa xiqqishoo walitti harreeti? Ijoolleen nara dhiiftee na biraa kutte? Saniin sitti himuudhaaf bilbilee beeyte? Sababni dubbuma xiqqoo takka silaa waan dubbii guddisanii isii oofuu miti? Dubbuma xiqqoo takkaa fi deemtee warra Araba galtee achi jirti. Ilmaan dhiiftee moo? Ilmaan na bira dhiiftee.
Rakkoon diraamaan dalagaa beekte diraamaa xiqqoo diraamaa tokko keessatti mul'adha. Diraamaan dalaga diraamaa jechuun ni beektaami. Kanuma akkasiisan daleennaa bas YouTube irratti YouTube banannee achirratti daleennaa. Sani waan kana dhiiftu malee YouTube irratti daleena YouTube. YouTube irratti daleenaan jedhe diraamaa. San dhiiftu waan kana dhiiftu malee ansi bira hin taa'u jettee kaatee na bira deemte. Akkasitti eega deemte guyyaa 10 geenye. Rakkoo keessaan jira waan kana akka bartuufis bilbile. Deemtee warra raba galte. Maalitti hin beekaa yaa obboleessa kiyya. Kafna goota ijoolleeni. Egaa sila manuma Oromootti sokkitee sila bareeda ture. Akkasii kun rakkoo kana keessatti na dhiiftee kutteeti. Atillee yoo dandeesse. Itti bilbilti waan bilbiltuun ergeetiin jira dheengadda sitti himne maleedha. Akkasitti yoo dandeesse deebisi ijoollee keessatti. Ayiwa. Egaa nuti diraamu faan irratti dalaga malee nama kofalchiisuu fa'a. Sanfaan irratti dalaga malee waan biraatti kan irratti dalagu hin qabu. San irratti walitti aarree kaatee na biraa deemte. Baankii dhaqii maallaqa fuudhi. Akkas godheeyye. Ijoolleen na bira jirti maal rafti ijoolleen hin raftu. Ittiin kannaa? Ni dubbatti lamaanuu xiqqaatti hin dubbanne malee. Ayyaatu eessuma dubbisi obboleessummaa ta'eetiin. Mana Araba? Tikko dah tu tikko. Yeah. Kelas gitu baba. Yalla bye bye. Yalla Raja Raja. حيوان. أنا حيوان مثل حيوان. أنا حيوان توصل ترني. سرت شفتها. شفتها دي. هيا تكناتي قايتي وان كان هم داهو قيسة قردوتي ما تسيوفه يو وان براتي اللي فكنيا يوني تيرور ريسيس يعني لغات كايسي رور ريسيس ينبيعو يورو ريفامتيس رورو يسي هم داهو بريتي namni kan dubbii oogusuu malee akka dubbii qabbanee sun jiru beeyte.
Ana mas fira isi kas kai san be ko nan sin be kamale. Amma bar firre dummateti fira sani wajjin mootummaa kana gadda gujirani beete mootummaa dhaqanii mootummaa gara kaas barbaadani. Anduraan ijoollee fuudheetiin gara biyyaa galuu kee beete ijoollee takkaa isin biratti hin galcha takkaa warra keenya biratti hin galcha. San hundaa'u ijoollee galfachuu kan hin dandeenye fuudhaniitiin mootummatti himan deemanii. Akkasitti rakkoo kanaatti harkaan qabaati. Amma isin bilbilumaan namni manguddoo irratti ergu bilbilumaan haasofsiifti malee bira dhaquun dandeessu mana arabaa dhaquun hin danda'amu. Araba deema araba tiga araba. Aye. Aye nagatti. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya obboleessa isii kan biyya jirus itti hime yoo obboleessi dhageesse haa galtu. An arraas boruus isii roorrisuu waan tokkollee na keessa hin jiru. Xiqquma takkallee rakkoo irraan ga'uu na keessa hin jiru. Haadha ijoollee xiyyaati, haadha ijoollee sadihiiti. Warra arabaa kan isiin bira hojjettu waliin saafaraniitti adan jirti. Isiin naaf hin himne hiriyaa kiyya tokkotu itti bilbile. Santuun naa hime. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya rakkoodha, rakkoon lakkuu taate hojii dhaabeetiin jira. Ijoollee keessan ta'a. Ijoolleen tuni ijoollee dhalaati. Dibata barbaaddi, nyaata barbaaddi. Dhugaa dubbachuudhaaf nyaataaniin har'a ganama kanneef ijoolleen laaqana sa'aatii 6 hin nyaattu. Kaniin sa'aatii 6 godhe galgala hin nyaattu. Ijoolleen kun akkuma beekamu ijoolleedha. Irraa jijjiiruu barbaaddi. Inni maal godhuun qabu man? Hedduu takka rakkoodha. Hedduu takka galatoomaan isin jedha Oromoo keenya. Warroonni akkaawuntii baankiidhaa ergadhu maallaqa irra siibuuf naa jettanis hedduu takka galatoomaadhaa isiniin galatoonfadhaa. Maallaqa kanaa ergitan hin barbaadu. Maaliif isin rakkisuun barbaadu Oromootiyya. Ijoollee narratti dhiiftee warra araba galtee achuma gubbaanu akkasiin si godha akkanaan si godha ijoollee tana fuutee kara biyyaa galuu miti asii fuutee naannoo tokko dhaquu hin dandeessu naan jette. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa wanni dubbanne waa hundatti himeetiin jira. Wan dhugaan jiru kanuma dhugaa jirtuun dubbadhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.